Akkam jirtu daawwattoota keenya oduun isiniif dhiyeessaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan ce'uta. Oduu keenya jalqabaatiin tibbana raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Shaddee jedhamu kan waliigaltee Piriitooriyaa irratti hoogganaatti Jaal Marroo ta'uun hirmaate ajjeesuusaa hordofee haleellaa haaloo baachuu waboon gaggeesseen lubbuun namoota 29 darbe. Haleellaa haaloo ba'umsaatiin uummata nagaa ajjeesuun sirrii miti jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed immoo falmeetu jira. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa Addis Istaandard qindeesse kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Yaada obbo Jawaar Mohaammed dhimma kanarratti kennes kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Atakaroon naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti dhalate. Atakaroon kunis lafa waraana Tigraayiin dura naannoo Tigraay jala ture. Wayita waraanaatti naannoo Amaaraatiin dhuunfatame irrattidha. Laficha naannoon lamaan iyyuu kan kooti jechuudhaan irratti wal falmaatii jiru. Kanas bal'ina isaa kanan isiniif gabaasu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa fuuldura ishee jirtu yoo tuqxan oduuwwan akka kanaa guyyaa guyyaadhaan yeroo gadhiisnutti mallattoon beeksisaa isin qaqqaba. Haga dhumaatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin Wallagga Bahaatti miseensi waboo ajjeefamuu hordofee haleellaa haaloo ba'uu raawwatameen lubbuun namoota 29 darbe. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limuutti haleellaawwan tibbana wal duraa duubaan raawwatamaniin lubbuun namoota 29 darbuun beekame. Haleellaawwan kanneeniif ka'umsa kan ta'e waa'ila dhiyoo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waboo Kumsaa Dirribaa yookiin Jaal Marroo kan ta'e Shaddeen humnoota mootummaatiin ajjeefamuun akka ta'e himameera. Akka jiraattonni maatii namoota ajjeefamanii jedhanitti haleellaan aanaa Haroo Limuu gandoota Gorbaa Guddinaa fi Shuggee keessatti eebila 7 bara 2025 irraa eegalee gaggeeffame kun ajjeechaa Shaddeef haleellaa haaloo ba'uu waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru akka ta'e himaniiru. Jiraataan ganda Garbaa Guddinaa maatii namoota ajjeefamanii waliin gaa'ilaan firoomu Abgaa fi Addis Istaandard waliin taasiseen haleellaa suukanneessaan eebila 7 haga 12 bara 2025 gidduutti irra deddeebiin raawwatame kanaan yoo xiqqaate namoonni nagaa 10 akka du'an ibseera. Naannoon haleellaan kun itti raawwatame bakka dhaloota Maammoo Hundee Hirphoo nama miseensa waboo duraanii dhiyeenya kana waboorraa bahe hidhattoonni kun ajjeechaa miseensa isaanii duraanii Shaddee keessatti hirmaannaa qaba jechuun shakkan ta'uunis ifameera. Miseensi waboo Shaddee jedhamus kan ajjeefame godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limuu naannawa Ganjiitti karaa laga Kormaa irraa gara Suggiitti geessu irratti mootor saayikiliidhaan dhokatee osoo imalaa jiruuti. Jiraataan kun duula waraana raayyaan ittisa biyyaa naannichatti gaggeesseen booda waan uumame ibseera. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo battaluma sanatti ajjeechaa Shaddee irratti raawwatameef miseensa isaanii duraanii karaa nagaan galee fi mootummaa waliin hojjechaa ture himate. Haleellaan kunis miseensota maatii jaarsa Hirphoo jedhaman irratti kan xiyyeeffatedha. Miseensi maatii kun itti fufuudhaan eebila 7 bara 2025 hidhattoonni waboo ganda Garbaa Guddinaa seenuun naannawa sa'aatii 12tti daa'ima ganna 12 dabalatee maatii tokko keessaa namoota 5 manaa fuudhanii adeemanii hidhattoonni kunneen erga isaan butanii booda namoota kana gara bosona Dhibbaa jedhamutti geessuun ajjeesan jechuudhaan dubbate. Itti dabaluudhaan innii fi namoonni muraasni guyyaa itti aanu ganama gara bosonaatti deemanii reeffa namoota kanaa arguus ibseera. Namoonni ajjeefamanis Maammoo Hundee Hirphoo, Lammeessaa Bokoree Hirphoo, Addisuu Tasammaa Hirphoo, Fayyisaa Tasammaa Hirphoo fi daa'ima ganna 12 Badhaasaa Taaddasaa Geeta'uun Bokoree Hirphoo ta'uu himeera. Akka namni maatii miidhamtoota waliin firummaa qabu kun jedhutti haleellaan kun eebila 12 bara 2025 irra deebi'amee kan raawwatame yoo ta'u yeroo kana miseensa maatii Hirphoo dabalataa irratti kan xiyyeeffate ta'us ibseera. Guyyoota muraasa booda miseensonni waboo gara mana miidhamtootaatti deebi'uun daa'imman xixiqqoo umuriin isaanii waggaa 11 gadi ta'e 3 dabalatee namoota 5 dabalataan butaniiru jechuudhaan ibse. Booda namoota kana gara bosona Dhibbaa erga geessaniin booda ajjeesan jechuudhaan himeera. Namoonni haleellaa lammaffaa kanaan ajjeefaman Daggituu Ejjetaa Dhaabaa, haadha warraa Maammoo Hundee Hirphoo, Sooraa Maammoo ilma isaanii waggaa 10, Baalchaa Maammoo ilma biraa umuriin isaa waggaa 7, Tarrafaa Baabbaa Lammii fi daa'ima ganna 7 namoo Abdiisaa jedhaman ta'us ibseera. Maammoo Hundee Hirphoon miseensa waboo kan ture yoo ta'u waamicha nagaa dhiyeenya kana mootummaan taasise hordofee maatii isaatti makameera jechuun firri maatii kanaa dabalee dubbate. Maddi kan biraa immoo akka dubbatetti miseensonni maatii fi jiraattonni hafan ammallee gadda guddaa keessa jiru jechuun itti dabaluudhaanis miseensonni maatii Hirphoon lubbuun hafan haleellaa dabalataa garee hidhate kanaan akka raawwatu sodaachuun naannoo sanaa baqachuu isaanis dubbate.
Jiraataan aanaa Haroo Limmuu ganda Shuggee Addis Istaandarditti akka himetti haleellaan kan biraan hidhattoota wabootiin gandicha keessatti raawwatamuus ibseera. Akka inni jedhutti haleellaan kun maatii Fayyisaa Dassaalaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, Fayyisaan miseensa garee waboo duraanii ajjeechaa shoddee keessaa harka qabu jedhamuun shakkame akka ta'e himeera. Eebila 8 bara 2025 hidhattoonni waboo namoota maatii fi firoota miseensa garichaa duraanii ganda Suggeerraa baqate jedhan ajjeesuu jalqaban jechuun himeera. Sababa kanaan daa'ima waggaa 2 fi dubartoota dabalatee miseensonni maatii isaa fi firoottan isaa keessaa 8 ajjeefamuus dubbatanii haleellaan hidhattoota waboo naannoo sanatti raawwatan itti fufuudhaan firoonni Fayyisaa dabalataa 7 du'us jiraataan kun himeera. Itti dabaluunis namoonni kun kan irratti xiyyeeffatame shoddee adamsuu irratti humnoota mootummaa gargaaraa turan jedhamanii waan shakkamaniif ta'uus himeera. Miseensi waboo raayyaa ittisaatiin ajjeefame shoddeen itti gaafatamaa tika jaalmarroo ta'ee Daara Salaam irratti hirmaatetu ture. Oduudhuma ajjeechaa shoddeetiin wal qabate kan biraatiin nama tokko haaloo ba'uuf jecha namoota nagaa ajjeesuun fudhatama akka hin qabne xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbate. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ajjeechaa godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti namoota nagaa irratti raawwatame hordofee yaada gabaabaa fuula feesbuuk isaa irratti ibseen gocha namni tokko hojjete haaloo ba'uuf jecha namoota nagaa fi firoota isaa ta'an ajjeesuun gonkumaa fudhatama hin qabu jedhe. Keessattuu daa'immanii fi dubartoota ajjeesuun yakka waraanaa akka ta'es ibseera. Ajjeechaa qaamonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwatan balaaleffachaa gocha wal fakkaataa raawwachuun akeeka qabsoo bosona ittiin galtaniif rakaseessuudha jechuudhaanis hime. Haleellaa haaloo ba'uuti jedhamee wal duraa duubaan godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti raawwatameen daa'imman dabalatee lubbuun namoota 29 darbuu jiraattonni himaniiru. Jiraattonnis ajjeechaa dhiyeenya kana humnoota mootummaatiin qondaala waraana bilisummaa Oromoo shoddee jedhamu irratti raawwatame jedhame waliin wal qabsiisu. Raayyaan ittisa biyyaa tibbana humnoonni nageenya mootummaa odeeffannoo argataniin qondaala olaanaa waboo ajajaa olaanaa waboo Marroo Dirribaatiin dhiyeenya qabu shoddee jedhamu aanaa Haroo Limmuu keessatti osoo socho'aa jiru ajjeeseera jechuudhaan ibsuunsaa ni yaaddatama. Kanumaan bira darbuudhaan oduu keenya kan xumuraatiin Atakaroon lafa naannoo Tigraay jala ture naannoon Amaaraa yeroo waraana Tigraay dhuunfate irratti ka'e itti fufee jira. Lafichaan naannoon Tigraay godina Tigraay lixaa jechuudhaan waama. Naannoon Amaaraa immoo erga qabateen booda godina Walqaayitti Xagadee Saatiin Humaraa jedheetu waama. Naannoon Tigraay ibsa baasee naannoon Amaaraa lafa koo kan kooti jechuun odeeffannoo sobaa kenna jechuudhaan himate. Ibsa kaleessa waajirri kominikeeshinii naannoo Tigraay baaseen waajirri kominikeeshinii naannoo Amaaraa fi korporeeshiniin biroodkaastii Amaaraa kaleessaa eebila 8 bara 2017 Humaraan akka qaama naannoo Amaaraa ta'etti dhiyeessuun oduu waliigaltee Piriitooriyaa faallessu fiduudhaan heera mootummaa cabsaniiru jedhe. Itti dabaluudhaanis ibsi naannoo Tigraay kun gochi kun salphaa miti jechuudhaanis balaaleffate. Garuu itti yaadanii irra deddeebiin naannoo heera mootummaa naannoo Tigraay jala jiru akka qaama naannoo Amaaraatti eeruun itti fufaniiru jechuudhaanis himate. Gochi itti gaafatamummaa hin qabne kun heera mootummaa kan faallessuu fi kallattiin waliigaltee Piriitooriyaa kan cabsu waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuudhaan hatattamaan sirreeffamuu qaba jechuudhaanis ibsi naannoo Tigraay baase kun hubachiise. Dabalataanis naannoon Tigraay ibsa isaatiin mootummaan federaalaa qaama sarbama heera mootummaa kana raawwatan irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu waamicha dhiyeesse. Waajirri kominikeeshinii naannoo Amaaraa immoo gabaasa oduu mata dureen isaa dhaloonni takazee waardiyyummaa takazee qabatamaan agarsiisuutu irraa eegama jedhuun baase. Akkasumas naannawa sana naannoo Amaaraa godina Walqaayitti Xagadee Saatii Humaraa jechuudhaan moggaase. Naannoon Tigraay immoo naannawa sana godina Tigraay lixaa jedheetu waamaatii jira. Naannawaan kun waraana kaaba Itoophiyaatiin dura naannoo Tigraay jalatti bulfamaa kan ture ta'uunsaa ni yaaddatama. Naannoon Amaaraa garuu gama isaatiin abuti yeroo olaantummaa qabutti olaantummaa isaa fayyadamee nurraa fudhatee ture malee durdur lafichi kun kan Amaaraa ture jechuudhaan falmaa jira. Waraana kaaba Itoophiyaatti dhimma ba'uudhaan naannoon Amaaraa lafa sana qabatee godina hundeeffate. Naannoon Tigraay immoo akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin bakki humnaan na jalaa qabatame gadhiifamuu qaba jechuudhaan falmaatii jira. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaadhaan tura.